Welcome back. Baga dhuftanii kutaa irraa kanaan kan ilaallu waa'ee confusing English words wanta jedhamu ilaaluu deemna jechuudha. Akkuma argaa jirru jechi confusing jettu maal jechuudha Ingiliffa keessatti wanta nama duraa wal dhahu yookiin immoo wanta namatti wal fakkaatu jechuudha. So jechoota akkasiitu baay'ee jira Ingiliffa keessatti. Jechoonni wal fakkaatan kun gariin isaanii spellingiitu wal fakkaata, garii isaanii akkaataa pronunciation itti goonu yookiin itti dubbisnu wal fakkaata. Garii isaanii immoo itti fayyadama isaaniitu wal fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf inni amma jalqaba irratti ilaaluuf deemnu maal isaaniitu wal fakkaataa jettanii yaaddu. Inni kun affect jedha. Inni kun immoo effect jedha. Okay. Garaagarummaan isaa maal asitti? Asirratti spelling A tu jira. Asirratti immoo spellingin E tu jira jechuudha. Kanarraa kaafee double F kunilleen double F qaba. F lama jechuudha. San booddee kan jiru E dhaa fi C dha. Asillee E dhaa fi C tu jira. Xumurarratti T qaba jechuudha. Kunilleen T qaba jechuudha. Walumaa galatti garaagarummaan jecha affect jedhuu fi okay jecha effect jedhu jidduu jiru maal jettanii garaagarummaa qubee takkaati jechuudha. Okay. Garaagarummaa qubee takkaa qofaatu isaan jidduu jira. So kuni affect jedha, kuni effect jedha. Garaagarummaan isaa kabira hiikni isaatis akkasumatti garaagaraa jechuudha. Affect jechuun maal akka ta'ee fi effect jechuun maal akka ta'e fakkeenyota wajji kan ilaallu ta'a. So akkasitti irraa ifanuu ta'a jechuudha. Mee fakkeenya isaanii haa ilaallu. Durarratti maaltu jira? Affect yeroo jennu garee verbii jalatti argama. Affect yeroo jennu it is to influence or change something, wanta takka jijjiiruu yookiin immoo dhiibbaa irratti geggeessu jechuudha. Maal jedhama fakkeenya asirratti yoo kana ilaallu ta'e the weather can affect your mood jedha. Haalli qilleensaa kan affect miidhuu yookiin immoo dhiibbaa irratti fiduu danda'a. Maal keetii irratti? Your mood. Moodii keetii irratti yookiin immoo haala ati feel itti gootu yookiin immoo wanta sitti dhagahamu. Okay, jijjiiramni qilleensaa sitti dhiibbaa asirra fiduu danda'a jechuudha. Okay, this means that the weather can change how you feel. Isuma kana kan inni ibsa Ingiliffaadhaan. Haalli qilleensaa can change jijjiiruu danda'a how you feel, akkaataa sitti dhagahamu, wanti takka sitti dhagahamu jijjiiruu yookiin immoo dhiibbaa asirra fiduu danda'a jechuudha. So fakkeenya biraa yoo ilaalle her words affected me deeply jedha. Maal jechuudha? Jechi deep jettu gadi fageenyaan jechuudha. Deeply gadi fageenyaan. So her words jechi ishee yookiin immoo jechoonni ishee asirratti S qaba. So her words jechoonni ishee affected me deeply gadi fageenyaan dhiibbaan irratti fidee jira jechuudha. Karaa biraatiin maal jechuudha? Her words jechoonni ishee made me na godhaniiru maal feel emotional, akkaan miira keessa galu na godhee jira jechuudha. Okay, meerra deebinee jechoota ifa isin hin taane hiika isaa tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha ammaan tana. Okay, asirratti something jechuun beektanii something jechuun maal jechuudha? Wanta takka jechuudha. So to influence dhiibbaa jechuu dandeenya. Influence guddaa asirra fide dhiibbaa guddaa asirra fide akka jechuuti jechuudha. Okay, change jechuun jijjiiruudha. Wanti isin hin galle jiraate maali? Kan biraa the weather yeroo jennu maal jechuudha? Haala qilleensaa yookiin immoo jijjiirama qilleensaati. Wanti isin hin galle asirratti mood kan jettu. Mood jechuun akkaataa feeling yookiin wanta isin dhagahamu. Moodiin xiyyaara sirrii jirti sirrii hin jirtu jedhama tokko tokko. So wanti akkaataan itti sitti dhagahamu jechuudha. Walumaa galatti akkaataa wanni feelingiin takka sitti dhagahamtu yookiin miirri kee wanta sitti dhagahamu jechuudha. Walumaa galatti kan dhiibbaa sirra fidu jechuudha. Haalli qilleensaa oowwuun yookiin immoo qorruun akkaataa moodii keetii irratti dhiibbaa fida jechuudha. Asirratti jechi biraa kan ifa isin hin taane I think
emotional ka jedhu I think emotional jechuun maali miira keessa galuudha jechuudha. So her words made me feel emotional jechuun ishiidha akkaan miira keessa galu na taasise. So walumaa galatti affect yeroo jennu dhiibbaa wanni tokko namarratti qabu jechuudha. Yeroo dhiibbaa takka dhiibbaa gochi wayii tokko namarratti qabu agarsiisu yeroo barbaanne affect jenna jechuudha. What you are saying is really affecting my feeling yoo jedhe wanta ati jechaa jirtu feeling kee yookiin immoo miira kee dhiibbaa narra fidaa jira yookiin na miidhaa jira jechuutti jirti jechuudha. Wantoota akkasii yeroo haasofnu nuti affect fayyadamna jechuudha. Yeroo gara effectiidhaa dhufnu immoo effectiin naawanii jala jirti jechuudha. Garee naawanii jalatti argamti. Affecting immoo verbii jalatti argamti akkuma reefu laalle. So effect yeroo jennu it is the result, okay, or the outcome of something, okay. Walumaa galatti affecting effect jechuun resultii yookiin bu'aa yookiin outcome jechuun bu'aa jechuudha of something, okay. Bu'aa wanta tokkooti gabaabumatti wanta tokkootu ta'a wanni sun bu'aa qabaata yeroo hundaa bu'aan isaa negative or positive ta'uu danda'a jechuudha. Negative yookiin positive haa ta'u bu'aa qaba jechuudha. Wanni tokko yeroo raawwate xumura irratti bu'aan argamutu jira wanni sun bu'aa jedhama. So fakkeenyaaf maal jedha the medicine had good effect on him jechuudha. Asirratti medicine yeroo jennu jechuudha dawaan yookiin immoo qorichi had good effect dhiibbaa yookiin bu'aa jechuudha. Bu'aa bareedaa fidee jedha eenyurratti on him isarratti jechuudha. Isuma kana Ingiliffaan deebisnee yeroo ibsinu the medicine helped him get better. Medicine yookiin immoo qorichi helped him isa gargaareera get better akka wayyaa'uuf jechuudha. Wayyaa'uu isarratti fakkeenyi inni ta'anu kana jedha. Pollution has a bad effect on the environment. Jechi pollution jettu maal jettanii yaaddu? Faalama qilleensaati jechuudha. Pollution has bad effect. Bu'aa gadhee qaba jechuudha. Maal irratti? On the environment. On the environment. Haala naannoo irratti maal qaba? Bu'aa gadhee yookiin immoo badaa ta'e qaba jechuudha. This means that pollution harms nature. Kana jechuun karaa biraatiin faalamni qilleensaa jechi harms jettu yookiin harm jechuun miidhuu jechuudha. Miidhaalee jechuudha isiyyuutti ta'an. So pollution harms nature. Uumama maal godha? Faalamuun qilleensaa uumama maal godha? Miidhaa jechuudha. Kanaafi kun hiikni isaa tokkuma jechuudha. Okay. To sum up what I just said, wantoota nama jedhe kana isiniif gabaabsee kaa'uudhaaf effect yeroo jennu jalqabaati naawanii jalatti argamti. Kan reefu immoo affect yeroo jennu maal jalatti qoodamti? Verbii jalatti qoodamti. Akkasuma waa'ee dhiibbaa agarsiistu jechuudha yookiin immoo miidhaa wanti tokko wanta takka irra fiduu agarsiisuudhaaf kan fayyadamnu yoo ta'u, effectiin immoo the result or outcome of something jenne kun immoo bu'aa wanni tokko wanta takka irratti fidee jechuudha. Okay. Wanni raawwannu hundi bu'aa qabdi. Bu'aan isaa badaas ta'uu danda'a gaariis ta'uu danda'a jechuudha. Positive or negative kan jennu isa jechuudha. For example, the medicine had good effect on him. Qorichi nama kanaaf kenname sun had good effect. Bu'aa gaarii okay irratti fidee jechuudha isarratti. The pollution has bad effect. Akkasuma faalamni qilleensaa effect yookiin immoo bu'aan inni fide maali? On environment. Bu'aa badaa fide jechuudha yookiin immoo bu'aa gadhee. Kana jechuun pollution harms nature. Faalamuun qilleensaa maal fide? Miidhamuu
naannoodha yookiin immoo miidhamuu uumamaa fidee jechuudha.